Godina Dargeebaa aanaa gooroo guutuutti yakka ajjeechaa raawwatame isinitti himna. Yakka raawwatame kanaaf ka'umsa kan ta'e nama Zakkoo Abdulqaadir jedhamutu milishaa tokko wal lolee mataasaa keessa qottoodhaan dha'ee madeesse. Ajajaan milishaa Abdulhakiim Eeliyaas jedhamu immoo akka Zakkoo qabanii seeratti dhiyeessan yoo nagaadhaan harka kennachuu dide achumatti mataasaa akka facaasan milishoota toora Zakkoon dhokate jedhametti gurraan ala 26 bar 2015 bobbaase jedhama. Kanumaan milishoonni 4 sakattaaf gara Araddaa ifa dhabaa jedhamu dhaqani. Achittis qonnaan bultoota Mahammad Usmaayilii fi Abbaasaa Usmaayil Abdullee jedhaman otoo qeesaanii taa'aa jiraniitti ba'ani. Milishoonni kunis akkuma jarreen qeeta taa'aa jiran kana bira ga'aniin milishaan Abrahaam Muhammad jedhamu hin sosso'inaa jedheeni. Jarri sodaatanii otuma taa'aa jiranuuti milishichi Mahammad Usmaayilitti kilaashii dhukaasuudhaan cinaacha mirgaan dhahee bitaadhaan baase Mahammadis achumatti kufe. Himatamaan lammaffaa milishaa Abrahaam Muhammad jedhamuu fi kan sadaffaa Salaamee Muhammad, kan arfaffaa Ibsaa Asaffaa fi kan shanaffaa immoo Abdulatiif Ahimad jedhamu. Akkuma Muhammad rukutamee lafa dha'een abbaan isaa wayyoo ilma koo jedhee lafaa kaasuuf ennaa yaalu milishichi jalqaba kilaashiin Muhammad dha'e sun kun simmoonii diddii jechuudhaan abbichattis lama dhukaase dhabe. Abbichis jalaa miliqee du'a oole. Milishaa sadaffaa fi arfaffaa Muhammad bakka kufetti otoo hin du'in si'a lama uleedhaan rukutanii, kan shanaffaa immoo otoo namticha keessaa lubbuun hin bahin uleedhaan huffaa keessa rukute. Egaa ajjeechaan seeraan alaa kun nama nagaa qe'ee ofii taa'aa jiran irratti kan raawwatame yoo ta'u, murtii godina Harargee lixaa dubbicha bitaa fi mirgaan ergee ilaalee ajajaa milishaa Abdulhakiim Eeliyaas jedhamu akka ajjeechaan kun raawwatu waan hin ajajiiniif bilisaan akka gadhiifamu ta'eera. Manni murtichaa milishaan itti dhukaasee ajjeesetti hidhaa cimaa waggaa 16 yoo adabu, kanneen hafan sadan immoo hidhaa cimaa waggaa 10tiin adabee jira.